Abrahaam ati eenyu jettee of yaadda jettee ishiidhaan gaafattee ishiitu si'iin gaafachuu qaba ture. Dhugaa dubbachuuf atuun jedhamne. Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan sinin jecha. Egaa guyyaa kaleessaa wanta ta'amee argitaniitoo jirtu ani gaarraan hojjannee sababiin isaayyuu hin qorra waan ta'eef ala ta'anii dhaggeeffachuuni har'a garuu dhaggeeffadhee jira jechuudha. Wanta keessa kobule immoo irraan dubbadha jedhee dhufeetoo jira. Inni kunis akka ruutaan jechaa jirtutti humna hollatti ta'eera dadhabeera kanarra nagahaa osoon garuu abbaasaa haadhasaa obboleessasaa akkasumallee haadha koof abbaa koo obboloota koo gammachiise baay'ee natti tola. Eenyuyyuu gaahilli akka diigamu hin barbaadu. Garuu ani hennaan yaaduu sammuu kootu na dhukkubaa ol baasee gadi buusee itti yaadeera yoo jettu jechuudha. Kan isheen dubbachaa jirtu amma danda'amaa ta'etti deemeera. Garuu immoo ta'uu hin dandeenye. Dhaqee yoon itti galee borus sanumadha jettee sodaa fi yaaddoo keessa galteetoo jirti jechuudha. Egaa ta'u malee gidduu kana keessatti osoo isaan haasa'aa jiranuu Abrahaam dhufee Abrahaam gaafa dhufu maal siif ergamu jedhee jechuudha. Kiisii harkatti naqatee kaameeraa dugda duubatti achi naanna'ee jechuudha. Yoo kabaja qabaatte ilma namaaf akkasuma abbaa kee fi haadha kee fi seeraan dhaabbadhuuti waaniin ani siin jedhe naa taasisi jennaani. Amma waa'ee dhaabbannaa koo miti ani seera siin qabu. Kanaafiyyuu maal siif ergamu jennaan jechuun kee baay'ee gaariidha. Waraqata kanarratti akka ati naaf harramtu qofa kan ani barbaadu jennaani. Waraqata jetta. Waraqata irratti siif harrameera. Maal inni waraqata osoon hin beekini ani irratti siif harramu gaafa inni jedhuuni akka nama barateetti yaadii baratteetta miti dubbisuu hin dandeesse miti jetteen jechuudha. Gaafa kana hin baranneedhaan maaltu akkana si godhaa? Maaliif akkas taataa? Silananii fataa jedhee zanaa jedhee fidhaayii hin jedhuun seetanii. Abrahaam dogoggora guddaa qabda dhugaan siin jedhe. Maaliif kaleessaa ruutaan si faana jiraatteetti jireenya waliin dabarsitan ni qabdu. Sanarrayyuu darbitanii immoo dhala godhattanii dhala qabdu. Dubartii kanaaf ati xiqquma ishii yaaddu balleessitu dadhabduu isaa taatu. Ishiinuu garuu dadhabduu miti. Ati kan barbaaddu ruutaan kuftee cabdee sii gadi taatee arguudha kan ati barbaaddu. Akka immoo si caaltu jabduuf dhaabbattu akka taate sitti agarsiifnaani jechoota kanaa sammuu ishii keessa keessee mammadeessu barbaaddee jechuudha. Hati jechuudha. Maali jechuun an akkamittidhaan namni akkattidhaan dhiibamee dhufa inni kaleessaa immoo hadduma jechuudha. Yoo hin barbaadu jette yoo nan barbaada jette furmaanni eenyu harkayyuu miti. Abrahaam si harka jira dhugaan siin jedhe. Kuni akka seeraatti iyyuu si gaafachiisa. Tuffiin ati dubartii kana tuffattu dhugaan siin jedhe gaarii miti. Gaarii miti. Kana hunduma immoo ati ruutaa qofa miti kan tuffatte. Maatii ishees tuffatteetta. Akka ishiin homaan goone ni beekta. Akka ishii duuba namni hin jirre sirriitti hin xiinxaltee ni beekta jechuudha. Kan hundumaa immoo kan ofirratti taasisaa jiru baazawwee mataa ishii ruutaadha jechuudha. Ani sammuu kootii yaadeeni malee ani fageessee yaadeeni malee kutaa dukkanaa keessatti sin galchee akkan barbaade sin gochuu dadhabeetoo miti jettaa jechuudha. Ruutaanis kutattuun taatu isaanii si yaadaniiru. Ati maaliif yaaddaaf? Nama namaaf yaadee yaadu malee nama namaaf hin yaadne. Nama oma tokko illiina namaatiif hin yaadne. Nama dhiphina sammuu keetiitiif innaan akkana ta'u yaaddoo maaltu keessa ishii galalaata jedhee siif hin yaadne maaliif si yaaddaaf? Siras dhugaa nama naaf hin yaadne akkamittiin yaada? Nama namaaf yaaduuf yaadu jechuudha. Maalidhamee akka seera tokkoo isa gaafachiisa Abrahaam gochaan inni gochaa jiru kun. Ani kaleessa galgala jechuudha. Maalin viidiyoo isaanii edda argee booda zimee TikTokii gaafan seenu warri YouTube kanarraa YouTube isaanii jala imboo barreeffaman. Warri TikTokii immoo inkolfuun maaliifsaa
daaddaa deemu jechuudha. Sagandii iddoo isaan itti wal jala afaan deddeebisan irraa kukkutanii ashaangulliitii kolfaa jalatti godhanii jechuudha. Hojii keessan nyaadhaasiin warri tiktookii jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa isa dhugaan siniin jedhe. Sana booda gaa harkaa fuudhee dubbisee jechuudha. Argaa fuudhee gaafa dubbisuu maal akka inni jedhu dubbistee taa'ee jedheen dubbiseera jennaani ati qabeenya dhaayi qabeenya yooma si dhoowwadhe ol seenii waan barbaadde fudhadhu jennaani akkasumas immoo qabeenya bichaa miti gara dhumarratti waan jedhu laaltettaa jennaaniin waa'ee mucaa'edha. Mucaa immoo nan guddisaa naa kennisiin jennaan iyyuu situu didee isa kanaaf iyyuu sanaaf iyyaaddeeni qinaatiitu inaaffaatu mataa si ba'ee ammayyuu carraa qabda yoo barbaadde deebitee galuu dandeessa jedheen jechuudha ijoo. Deebitee galuu dandeessa akkuma uumaa bakka akkuma wanni wayitti jechuudha kan inni jechaa jiru jechuudha. Ani si dhiisee sirraachi jennaani isayyuu immoo yeroon ani bushooftuu ture yookiin immoo kurrooftuu ture bilbilaa turte bilbilaan na dhiphisaa turte jennaan ani ruutaan ani hiruut moo jechaa turte maal sobda uumaa wanti sobdu hin jiru naa bilbilaa turte iyyee. Kanaaf iyyuuti akkattiin immoo jireenya jiraadhu akkattiin bayee galu si agarsiisan jira. Ani ilma dhiiraati ana Abrahaamiin ati hin beektu akkan barbaadettidha jireenyi akka jiru beekuu qabda. Ani waan hundumayyuu akkan barbaadinan taa'e jechuudha. Akkan barbaade nyaadhee bayee galuu nan danda'a. Nan dubartiin eenyu jedheenaan isa osoo hin taane warri si duubaa harka si rukutan warri si jajjabeessanii boruun garuu akkas hin ta'u dubbiini. Isa kanaaf iyyuu waraqata jettee wanta ati natti iyyitee wanti farramu waraqatan hin beekne irratti hin jiru. Isa kanaaf iyyuu farramuu dide jedhiitii dhaqiitii kisi xirqamnatti godhii jedhe. Xirqamnatti godhiitii achitti xirqim jedha. Yoo jedhu waraqata iyyuu sirumashiyyuu hin darbate ka hin darbatem ayyeeyye garuu Abrahaam yeroo lammataatti kan waraqata darbachaa jirtu kana duras waraqata harkaa darbateera. Yaadattu miti gaafa Maarqos irratti farrameef jedhe haaree hin darbatee deeme Hermeellaa wajjin. Kaleessas hin darbate kan lafaa fuudhe immoo eenyudha faranjiidha jechuudha. Kuni akka seeraatti obsa sii godhattee yookiin immoo bakka uumaatti iyyuu nan dabala yaada odoo deessu jetteeti malee iyyuu si qaxxaasisa. Inni biraa immoo ruuttaanii jechuudha. Innumtati waraqata baattee jechuudha nu aarsaa jirtam. Isgoo farrame jettee sagadduuf maali? Inni ilma Waaqayyoo Yesuus seete moo maalidha? Seeratti geessitii naa farramuu didee anarratti kan akkanaadha kan inni raawwate narratti summuutii yookiin immoo ejja raawwate jechuu dandeessa jechuudha deemtee jechuudha mana seeraatti jechuudha. Kan inni gochaa jiru immoo ati wabii qabda. Viidiyoo kinoanii hojii akkana hojjechaa hin jira. Kana hojiin koodhee agarsiisaa jira mul'achaa jira ifaan ifadha. Achi dubartittiin jechuudha gorsitee jechuudha. Gorsanii naannoo tokko kan isaan ruumii kireeffatanii taa'an hin beektu jechuudha. Cuunfaa bulanii dhiita'ee dhufee haadha manaasaatti akkattiin anaasaa jechuudha. Xiqquma ishee yoo yaaddeef maal qaba? Ishiin amma kan ishiin jechaa jirtu meeyyuu maaf dubartiin irratti fiddaa? Ani haadha manaa kee miti. Maaf naaf kabajamtee naaf qulqullooftee hin jiraanne? Ani eessatti balleessaan koo maal ayyakkee? Wanti hundumtiyyuu kan ta'aa jiru sababa keetiidhaanidha. Kan ta'u hundinuu sababa keetiidhaanidha. Balleessaa kee amantee maaliifidha kanati inni jiraanne? Isa biraanis immoo kanatti gochaa jirtu kun waan gaariidha jennaan homaa tokko iyyuu hin goone. Maal godheen argitee? Gana argita waan an godhuudhaan jechuudha. Kanaaf iyyuu akka barbaadde akka taatuuf meeshiin naa mallatteessisan si biraa qabu hundumayyuu nan fixadhaa siin jechaa jirti jechuudha malee ganaa dhaqeeni akkan barbaade xaawette yoo fedha kee ta'e immoo jechuudha achi baatee jechuudha. Kan akka Hermeellaa 50 fiddee akka barbaadde taate maal nama dhibe waan nama dhibu hin qabu kun garuu situ miidhama jechuudha. Abbaa keef kabajan qabdu ati haadha keef kabajan qabdu ati
saboota si daawwataniif ati kabajan qabdu akka irraan ta'u dubbiin baazawwee jechuudha. Sashiin qabeenya maal jette immoo ani mucaa kootiif iyyuu nan qadhu, ani dhaloota biraatiif iyyuu ijoollee biraaf iyyuu nan ta'a. Rakkoo tokkollee hin qabu iddoo qabeenyaatti. Qabeenya keeritti lakkaa'u. Maaliif akkati qabeenya maatti iyyuu lakkoofne gaafati warqii badhaastu, gaafati konkolaataa badhaastu argineetoo jirra isa kana jechuudha. Garuu immoo kana miti jireenyi. Arraba naataachuu jireenyi kana miti arraba akkachuu. Ara zimmaa baluuf manishaanana. Maallu wayya dhugaa hordoftoota akkam taana. Dhugaan siniin jedhe jechuun gargar baanii arguun barbaan. Araara didan. Akka immoo kan immoo araara didaa jiru immoo yoo jettanii Abrahaamidha. Akka ishiin gaala hin diigne akka jireenya kanarra gargar hin baane illee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ruutarraa hin ifa jechuudha. Inni garuu dantaasaa ta'aa hin jiru. Homattiyyuu yaadaa hin jiru. Naan bilbiliin waa'ee waraqataatiin jedhee Sibiraaniyyuu Faranjiiniyyuu immoo hidhamtee taa'uun qabdu bakka ati akka achi akka barbaadde taataa jennaan mucaa ganaa itti taalee mucaa qabata jechuudha. Maaliif amma nuti waliin nutti ariifatte fuudhuuf deemtaayi jedhaan jechuudha. Mucaan na fuudhaa kana barbaadda miti jedheen jechuudha. Inni ruuttaadhaanii akka obboleettiitti kan inni ilaalu. Ruuttaan siin adda baatee akka jiraattu hin barbaaddu. Ji'a meeqa meeddaa ruuttaa fi ati araaramuu qabdu waan akkanaa dhiiseennaani hanin dhiisu kan jettee jechuudha. Ati qoomee Abrahaamii si gaafadha amma ruuttaan deessee kaatee nagaan bu'ee jireenyi keessa waliin jiraattanitti maalumatti si muddeessi teessisuu si dhoowwee jechuudha. Dubartuun kana bira si geesseen jedhame ani. Takka mee dhugaan siniin jedhame jechuudha. Utuma ilma dhiiraa irraa jechuudha saroota tokko jirti buchulloonni tokko waan ta'eefi inna ishiin sukka sifachi jette maqasii waatiin qaxarraa godhanii dumbululuu goosisanii teessisanii dhugaan siniin jedhe. Ani dhiira sariin jaaladhu. Dubartis ta'ee dhiiras bakka intalli namaaf ilmi namaa kabaja qabaachuu qaba jechuudha. Kabajamuun isaa immoo akka Waaqayyoon isaaf jaalatutti jechuudha. Baazawee Abrahaam isa qabeenyaa qabaa hundaafuu nan taa'etti isa harkaa fuudhuu danda'a. Hin beektu. Namni kun boo'uu hin qabdu bakka. Namni kun dhiphachuu hin qabdu. Namni kun yaaddoo hin qabdu. Maalati yaaddoo dhugaa namni yeroo garaatti baatu cinqii da'ee cinqii ka'ee cinqii maal jechuudha. Edda fixachuuf hin barbaanne sirreeffadhuuti jiraadhu. Ruuttaan immoo jechuudha qaxxariiti jechuudha. Qaxxariiti mana murtii deemi. Dhugaan siin jedhe. Maaliif dhidhiitamee seenuu qabachi poolisootaadhaan hin quufe kun dhugaan siin jedhe. Akkamitti gaa'ela namaa iyyuu tuffatee gaa'ela kan isaa iyyuu miti inni kuni gaa'ela keenya iyyuu tuffateera. Bakka amma yeroon hiriiraa. Siniin jechuun jaaladha. Gooftaan koo baraaf jireenya keessan eebbisee eebbifama shaalama.